Haji Ibrahim Hamid okay bara dalota isa bara kuda sagal la wani ni dalula malda la hot anyo bange jaarraa la dera taf jaarraa kanamo sanifu kanaga sanifu muatin laka bis jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala waa'ee Oroodhaa akkuma beekamuga magaalaan itti dhaladhe magaalaa watar goolaatiin jira gooloo san ta'e watar jalaatiin jira akkasii amma bikkaan itti deemu jiru qabsaa keenya qabsaa haqaa abbaa keenya soorreessaa jaarraa abbaa gadaa akkasumatti illee nama yeroo duraatiif akka Oromoon ifirraa diina isaa irraa ittisu isaa fi soorreessaa jaala keenya jaalatamaa fi kabajamaa qabsaa haqaa elamoo qilxuutti wajjin Yaman irraa kaanii doonii yaabbatanii soorreessi jaarraa abbaa gadaa akka carraa ta'ee mootummaan ziyaa barreedhaa qabe magaalaa Maandeeree jaamutti hidhee waggaa 5 fi 7 akkasumatti elamoo qilxuu xirrotti diina Oromoodha kan midhaan Oromoo irraa guuree gabbara irraa guuruu tiyya bishaan baatiyee rasaasa yeroo duraatiif namni dhukaasee Oromoo keessa gabasi saniifuu akkasitti diinatti rasaasa dhukaasee rasaasni Oromoodha wal jala yaa'anii kan nafxanyoonni sodaatee yookaan immoo rifate gaafasanii jechuudha tokko nyaataa waan qabanii jecha namni yeroo duraatiif kilaash Itoophiyaa naqee yookaan immoo biyya kana naqee jaarraa abbaa gadaa faadha saniifuu qabrii isaa yookaan immoo iddoo inni itti awwaalame daawwachuu deemna akkasumatti illee mana isaaniillee isin geessina egaa magaalaan tun magaalaa Watarii ijoollee biyya kiyyaatee wajjin jira kunoo akkas fatu akkas kunis ummaan isaa adaadaa ummaati yaataati akkasii Dr. Fami jaama indi botonni nama silentidha kunis kaawwati yaati akkasi daawwattoota kiyya kunoo dhugoomsaa jaama ateo amma jaama innis obboleessa kiyyaas gamana jira saniifuu laala bikkattoon bikka qabriitti tarkaanfatan kunilleen dindila yookaan ammoo waalleen qabu namni as jala as kai seereeta kana baay'ee jechuudha akkasii go akkana baanii mee baay'ee simbo qabrii soorreessaa daawwachuudhaaf akkana baanii hungaa raajiidha raajii qabrii sayyida keenyaa daawwachuudhaaf namni gisee akkana beeka bikka biraatiin bikki baanii hin jirtu asoo akkanuma jechuudha namni gurguddaan gisee dhufe oo naamichuun namni gaggabbataaf akkana akkana obbaa ni harkistanii Oto ajibana padao ana tolchu qabdan isin tolchu qabdan isin tolchu qabdani maali bennan ol qabadiro soorreessi jaarraa abbaa gadaa jechuudha akka isin mataa ol qabatanii kan godhe isaa jechuudha akkasuma akkasii saniifuu qabrii isaa kabajanii yookaan kaan ammoo isa kabajanii bikka kanallee tolchuu qabdan bikka namni itti asarkaanfatee qabrii isaa daawwatu isinirra jirti malee namarra biraarra tokkollee hin jirtu jechuudha maal jennaan akka isin afaan Oromoo dubbattanii akka isin waa hunda mataa ol qabatanii aan Oromoo kan isin gooyise isaa jechuudha akkasuma akkasii kabajaan biraan qabu rabbi rahmataa godhuuf ka saniifuu du'aa'ee bikka jirturraa namni salaatus du'aa'ee godhaa fi saniifuu amma qabrii isaa daawwannaa dhufaana tura akkasii gaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya gandi kun ganda Haaji jaama akaakayyoo abbaa isaati yaamama Haaji Ibrahim rabbi rahmataa godhuuf isaas gaa warri soorreessi jaarraa abbaa gadaa silaa nama saba biraa taate warra qabaataadha kan maatii bikkattoonni hundinuu fooqi taate silaa akka saba biraatiin iddoon kun hundinuu fooqi taate akka saba biraatiin garuu warra
qabeenya guddaa qabu warra abbaa lafaa sila biyya alaallee dhaqellee akka fedhe barachuu danda'a. Garuu barnootaan baradhu sanirraa imimmaan maatii kiyyaa kaboochuu yookaan kaan ammoo imimmaan Oromoo kaboochuu kaboochuu jeeti akkasitti qawwee yookaan kaan ammoo rasaasa maali hin bananii kan hin banamtu akkasi rabbiin rahmata siif haa godhu. Rabbi rahmataa godhuufi. Amiin. Rabbi rahmataa godhuufi. Amiin. Rabbi rahmataa godhuufi. Amiin. Maatii isaallee rabbiin tajaajilu rabbi rumee adeeresu. Amiin. Tajaajilu rabbi rahmataa godhuufi. Amiin. Nullee rabbi rumee nu adeeresu. Amiin. Karaa isaa nama filatu rabbi nu haa godhu. Amiin. Nama akka isaa biyya isaa jaalatu rabbi nu haa godhu. Amiin. Dargaggeessa biyya isaa jaalatu rabbi nu haa godhu. Amiin. Maaliif jennaan sooressi jaarraa abbaa gadaa hiyyeessi Oromoodhaa lafaan hin deemu haati Oromoodhaa qoraan hin gurgurtu jechuufi qawwee isaa filatee jechuudha. Saniifuu nama kaayoo isaa galmaan ga'u rabbi nu haa godhu. Nama kaayoo isaa galmaan ga'u rabbi nu haa godhu. Isaa rabbi rahmataa godhuufi jannata firdoos rabbi haa galaniisu. Ollaa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam rabbi haa godhu. Saniifuu isinillee nama biyya jaalatu rabbi isin haa godhu. Saniifuu galatoomaa anaajee rabbi haa godhu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أكسي خنا أني تبرز بكران جامع جانونك أسيني إيه تكوه كامي soorreessaa jaarraa abbaa gadaa yaa'u akkasii bara inni du'e bara 2005 akka biyya kanaatti jechuudha. Akka Awurooppaatti immoo bara 2013 du'e. Saniifuu kana rabbi rahmataa godhuufi namni afaan Arabaa beeku. Maqaan isaa soorreessa jaarraa abbaa gadaa Abdul Karim Haji Ibrahim Hamid Hamid okay. Bara dhaloota isaa bara 1928 guyyaan inni du'e bara 2005 akka biyya kanaatti jechuudha. Akka faranjiitti immoo bara 2013 du'e akkasii saniifuu 77 du'e jechuudha. Saniifuu rabbiin rahmataa godhuufi akkasii gaa. بسم الله الرحمن الرحيم انتقل القائد الباطل النادل عبد الكريم حاجي إبراهيم يوم الأحد في الربيع الثاني سنة أمتى قمت كافي كي جرى نبي محمد صلى الله عليه وسلم قمت كافي دبافري في أفرتمي أفر وعمره عمريسة أمتى سديتمي سديت ودفنا وفن جبتي في الساعة ساعة قلتك غفر الله ربي سارة رمو وسكنه في جنة الفردوس آمين. أكاسي سنيفو ربي رحمتا godhuufi akkasi isin jenna jabaadha gawa akkasi hawayumtoota fi hordoftoota maqaan keenyuti Abdunasir Aliyyi maashaallah nama sheekhaati Abdunasir Aliyyi eenyuti amme maali iddoo dhaloota godina Harargee lixaa aanaa masaraa masala dhalatte ayye amma watariin jiraadha watari jiraata iddoo jireenya okay asitti ni salaachiftamu asitti ani hordofa ammaan tana barsiisutti illee jiru ammoo barnoota irraan jira maal barachaa jirtu quraanuma islaamaatiin dabalachaa jira ammoo hojii qoricha aadaatiin wallaansa kan jira wallaansa jechuudha watar magaalaa wataritti yoo nu dhukkube si bira dhufna akkasi ati onyo waaqa guutama amanuriin jaama maal akkana kana godhu jechuudha bareedaadha amaal okay ayyee guutama amanur eenyuti amanur umme okay akkami sooressa jaarraa abbaa gadaa akkami ilaaltame nama akkami siif akkamiin
Ayyoo Oromoo jechuudha. Hayyoota Oromootuma jettee yaadda jechuudha. Inni soorreessaa. Seenaa isaa mana barnootaatti isin barsiisanii? Barsiisan. Barnoota barachaa jirtaa? Jabaadhu jabaadhu. Fakkaata. Falmataa Ibraahimin Jaama. Ayyee. Dhalataa magaalaa Watar. Dhalataa magaalaa Watar. Ganda kam isla? Ganda Gabaree. Ganda Gabareedha. Ganda qotee bulaa jechuudha. Ganda qotee bulaa malee ganda Gabaree ta'e maqaa kana irraa jijjiiruu qabdanii. Maaliif jennaan Gabaree jechuudha afaan Amaaraati. Akkasii ganda qotee bulaati. Qotee bulti. Akkasii Lakki. Qotee bulaadha. Daldalaa bulaadha qotee bulaadha. Hojjetee bulaadha. Hojjetee bula. Hojjetee bulaa. Hojjetee bulaa jechuun mala ammaa lafa gula. Sama mannaan jennu. Okay. Eessatti dhalattee? Dhalataa Raddaa Odaa Nagayaati isiin zoonii laandi jala bulte. Bakki nan jiraadhu immoo magaalaa Wataree. Magaalaa Wataree jechuudha. Sooressi jaarraa abbaa gadaa siif maali? Anaaf akka nama tokkootti anaafis abbaadha. Hayyuu keenyaas. Akka uummata Oromootti nama nuuf quuqamee qabsoo Oromoo galmaan gahuudhaaf lubbuusaa wareegee jiru. Rabbi raamotaa godhuu isaa jecha. Qabsoo inni galmaan gahuudhaaf inni tattaafate san galmaan gahuudhaaf abdii qabna fuuldura illee. Karaarra jira jechuudha. Abshira. Okay. Ati hoo? Duhan Muhammad nan jedhu. Duhan Muhammad. Suudaan. Ruduhan. Okay. Dhaloonni kiyya magaalaa Jimmaati. Jimma Abbaa Jifaara. Okay. Shajjii mootii. Okay. Jimma isa? Aggaaroo. As jiraataa jechuudha? Jireenyaaf as. Okay. Fuutee jirtaa asitti? Warra baasii fuute? Ayyee? Warra otortaatee qaama? Jimmatti hin deebitu? Yeroo binjee deebi'uu hin haftu bin. Loqonni keetu jijjiirame. Loqonni keetu haara argate. Maal dalagaa jirta asitti? Anuma hoteela. Hoteela daleeta? Akka sarara kon qabu. Mee sooressi jaarraa abbaa gadaa siif maali? Kanaaf dura bu'aa Oromoo jeetii yaada. Yeroon duraatiif yeroon suddufin dura jechuudha. Isuma agaruuf qabrii isaa kana hawwiin qaban ture. Alhamdulillah egaree. Qabsoon isaa galmoo geessa jeetii yaada jechuudha. Akkasii warra Jimmaatii micaan kun Rashaad warra biyya keetiiti haa saaba kiyya tokko jira warra Jimmaa saniifuu kutaan Oromiyaa guututti biyya keeti. Biyyuma kiyya inshallah. Namummaan biraa dhufee sanirraan qubatin malee asirraa qotattus rakkoon qabu Oromoo taanaan akkasii kunoo qabriin isaa kana. لا ورا قبو يتي اتشو دينا كاميرا خلنا نرابطها الدويدو Agasiga khara qabrii sooressa jaarraa abbaa gadaa yommuu deeman dhooqa kana jira namichi ba'uudhaaf hedduu namni Oromiin isaa daddabdefa dhaqee du'aa godhuu hin danda'uufi akkasii inshallah manuma keessatti teessaniiti du'aa gootaniif rakkoon qabu akkana gaa kunoo magaalaa Watar tana fakkaatti waaw hundi nichaa qotaa Wataritti hun boqqolloo qota akkasi kunis maasaadha laala boqqolloon ashiittee jirti awo akkan laalaame boqqolloon ashiittee jirti ashiitaa nuukan jennaan illee nu didanii amma abbaa ooyiruu lammataa deemnee gaaban ooyiruu duraa nu didde abbaa ooyiruu lammataa awo horru akkasii gaa daawwattoota kiyya laalaame Oromii uummatana laalaame biyya badhaatu kana biraa namni rakkata awo jirta jalata waaqa laalaame boqqolloo
Gandii gaa sooressa jaarraa abbaa gadaa akkana nama geessa. Laala ame. Yoo roobni akka gaarii roobe mana isaaniitti dhaquu hin dandeessu. Laala. Laala laala. Birkakkattee kana fa'aa irra caccabsaniiti birkakkattee ni beekan gaa. Akka namni karaa deemuu danda'u muka karaa irra guuranii. Ispaaltiin isaanii kana gaa'oo. Jalla. Ono mooraa warra sooressa jaarraa abbaa gadaa tana daawwattoota kiyya laalaa gaa sooressi jaarraa abbaa gadaa manni isaanii magaalaa Watar keessattuu baadiyyaa keessatti gaafa sanii akkana simitaan jaarame laalaa simirtoodha lafti ture bakka kanatti gidaarra kunis simirtoodha silaa saba biraa ta'e yookaan ammoo Oromoo ta'uu baate biyya alaa dhaqeeti barachuu danda'a garuu roorroo saba isaa dideeti saba kiyyaa fi wareegama jee qawwee fudhatee jechuudha laalaa mana isaanii bara san keessa gaa simirtoon jaarame bara san keessa bara san keessa simirtoon jaarame akkam Ashara kaasa? Nagaya. Fayya. Buna guddattee wallaan. Nagaya. Nagaya. Fayya wallaan. Fayya. Nagaya. Nagaya. Fayya. Nagaya. Boota ofisi. Fayya afu. Akkam? Nagaya. Nagaya. Yoom dhufte? Wallahi idaan dhufe. Idaan dhufte? Fayya rabbi fayya. Kunoo laala isinis warra sooressaati. Akkasi maaliif jennaan sooressi jaarraa abbaa gadaa. Sila Oromoo ta'uu baate nama biyya kana keessa fooqii ijaaruu jechuudha. Akkasii bire? Garuu Oromoodha rakkoon qabu. Biyya manni isaanii mana gaafa san gaafa dargiidha yookaan nama gaafa Haayila Sillaaseeti simitaan ijaarame warra abbaa qabeenyaatti laala. Oromoo laala. Manni keessi hundinuu simirtoodha. Saniifuu manni keessi hundinuu simirtoodha laala. Garuu sooressi jaarraa abbaa gadaa qabeenya abbaa kiyyaatti simfaduu. Qabeenya nama hundaatuun fadhu yookaan ammoo tujjaarummaan abbaa kiyyaan hambaasu tuyyeeti ilmaan kana bilisoomsuudhaaf wareegamee jira kotta ilmaan kana bilisoomsuudhaaf yookaan ammoo ilmaan kun akka jireenya bareedaa jiraatan filatee jireenya bareedaa jiraatu kana keessaa ba'ee isaa yuunivarsiitii gurguddoo yookaan ammoo Ameerikaatti PhD yookaan ammoo doktorummaa profeesarummaa fudhachuu danda'u qawwee isaa filatee jechuudha saniifuu. Sooressi jaarraa abbaa gadaa jechuun nama laayyoo yookaan ammoo nama laaftutti ilaalluu osoo hin taane nama jabaadha saniifuu bakka jirtanirraa du'aa gootanii fi kaayyoo inni nurra wareegamisan galmaan ga'uun nurraa fi isinirra jirte jechuudha akkasuma bira saniifuu rabbi rahmataa godhuu fi isinillee isin rabbi isin haasabbarsiisu akkasi saniifuu daawwattoota keenya ammaasii odaa abbaan isaa asii ijaaree jira kana daawwanneeti walitti deebinaa isin jenna. Haala aariyaan yookaan ammoo arraan tan akkanutti hin dhufe haala aariyaan maatii isaanii hunda bakka takka walitti qabe inshallah yoo fin hayyamtan ni naasooshisa akkasi honoo caffee honoola caalaa ganama kanaa naasay ahoota honoola maatii kee biraan jira Asiyaa biraan jira salaam caalaa akkam nagaya way ganama kanaa naasay ayye wallahi nazim okay ashara keessiirti magaalaa jirti ashara kaa jibiraa sinii deena saniifuu isinis Asiyaa hajiiti saniifuu obboleettii sooressa jaarraa abbaa gadaati isii dhugaa saniifuu nama qabsaa'aa maatii qabsaa'aa irraa dhalatte galatoom isin jenna si hojii wal harka kuyyaa carraa guddaan qaba maali jennaan maatii tanaa hojii wal harka akkasii saniifuu akkana gaa saniifuu maatiin laafa saniifuu ijoolleen tati meetan faatet Horotunis taas yaade hot akkasi warri caalaa wayisa akkana kunoo odaan sooressa jaarraa abbaa gadaa abbaan isaa dhaabees kana gaa moo dhiiraati maa uffata wachuudha akkasi waaw qabbana bareedaa jira waa jala odaa Haji Ibrahim jaaree kunoo odaa kana akkasi gaa
Kono kana odaan sooressi abbaa gadaa laadis sooressi jaarraa abbaa gadaa abbaan isaa jaaree odaa kana mee gaafa jaarraan du eesaan dho'ime hidho eejaani okay kana adda kono gaafa sooressi jaarraa abbaa gadaa du dameetanaatu dho'e cabe akkanuma lafarraa ka'eetu Kama cabe jig. Kizil bonsani takatu tan nama jiga bakka. Awota hai. Kono sooressi jaarraa abbaa gadaa raajii waan namatti ta'ugaa yoonii fi maatiin sooressi jaarraa abbaa gadaa duutee numa cabaa jechuudha. Akkasii bire saniifuu waan addaate wallahi. Odaa ajaa'ibaati saniifuu ijoollee xixiqqoo tanaa wajjin hin jira. Hottu aanyu maqaan kee? Jaarraa ladeera taaf jaarraa. Kanamoo wallahi. Ajaabar. Ajaabari? Okay. Aanyu maqaan kee? Adire. Atiyo? Seri. Seri. Adire haa jir. Akkami caalaa jin caalaa. Caalaa ni beektaa? Cabsee? Hin beektu booti. Hottata. Ollaala. Huccuu dhalaa uffatee deemala. Kaanii. Hottu. Maqaan keenya? Nabilee farrakke. Nabileedha? Okay. Ati hottu. Hottu. Isa taati. Akkasii gaa qilleensa bareedaa jira. Akka ajaa'ibaatti isaan ichi jechi gootu jiranii. Akkasii odaan kunoo odaa watar kana fakkaata. Odaa watar jalatti kajee qamaroon isa. Haramu jirta moqotu jirta. Maalirraa haramu jirta? Qayyisir. Akkam gootan qayyisir? Akkam gootan? Meeqa gurguratame? Dooniyaan takka meeqa? Dooniyaan takka kumaa fi 200. Kumaa 200? Awwata. Amma kun keenyuti keeti moo keenyuti? Keeti? Ati qotate moo abbaa keeti? Anaa qotate. Isaan guuse si oolan. Guusa moo marroodha moo guusa? Guuse naa oolan isaan. Ati onni ooltaafi? Gaafa guusa si oola yookaan kaan ammoo maal fa'aa fiddaaf? Kasha maal? Maal akka isin fidu beektan? Hottu. Maal akka isin fidu beektan? Akkana cal jettaniitu maaramtanii? Cal jettaniitu maaramtanii? Hin jettanii waan jaansan darashoon beektanii? Hin jettanii isin? Isin hin jibbisiisu dubaree isin dadhabsiisu? Akkamiin nu dadhabsiisa? Isin dadhabsiisu? Okay, akkasii gaa ijoollee warra watarrii dalagatti. Watar gaadhaa akkuma maqaa isii bishaani. Dinicha ala amma kana akkama meeqa qabdamee amma? Mee hot. Anyu maqaan kee? Muzammil eenyu? Muzammil Badiri Abduu Karim. Warra ijoolluma warra jaarraa ta'eeti? Abduu Karim eenyu? Abduu Karim Qaasim. Okay, Qaasim. Warra jaarraa ta'eeti akkas taanaan. Akkana gaa Muzammil laala amma horuun tun ta'isaati. Bakka karaa naannoo haramee buqqaafata akkamitti? Haya. Naa kanita? Ateo anyu maqaan kee? Hottolji. Ni haramna amma? Haramuu? Hin beektu ta'e. Akkamittiin hin beekne? Eegi nabilee jira. Laa waan inni dhalu laa. Maal dhala? Laa. Maali adaan kun haariyaa? Qayyisir si garsiisee bar. Ada haariyaa abo? Adaan haariyaa qonna. Adaa xaa'oo jirbe. Ooyiruu balleessa qaba. Adaa horii nyaatu. Horii nyaata? Aramaaf dhugu. Arama. Haramni. Gargaara. Nabilee qayyisir eeggadot. Buusa si bide gaa maallaqa naa kanita? Laki kashaa asii godhu. Ashana gootu. Baqashi. Baqashi. Maatu? Eeshiin maadha? Eeshiin ganda kanatti hin dhareedu. Sooressi silaa jira. Kutaa dhugumaan fiddaa? Maal? Ashaa. Ada Musa. Gandii jaarraa abbaa gadaa. Nabi Muhammad. Ada Nazir. Negami. Amar bit.
akkasi ammaan tana ijoollee watarni dalagatti qayyisirii fi kana jira qayyisir godhu jirani akkasi ba isin hojjaaramne jirra gara kashan ukkannu qabdina ay amma midagadu hojjaanome kishifi jiinu niyyatu jimaanutti kanitu ay jimaan gana duba wasati faayidaan qabdu ooyiruu biraa dhayne qonnaa fi qottawa akkasi bire ooyiruu biraa sidamino jawaadu muzammil jawaadu okay jawaadu dalagi barnootaas baradu garu okay okay akkasi nufaanu tura oromiyaa ودلا ريت ونس ايوه تونس اوبليتي جالاتي جارا بغدا دير تابي اكسبي ايوه اني مغان ماليا ساني اكسي سوريسي جارا بغدا ادير تابي اكنغا غند هاجي جرا غرو اسلاماتين تون جيرenya bareeda fi yookaan kanammo akka ajaa'ibaatti jiraachuu qabdi garuu oromoodha saba oromoo irraa furmaanni jiraachuu akkasii saniifuu honoo caalaa obboleetiin ta'e honoo kan na bira jirti ganda keetis dhaga'ee si daawwadhe akkasii maatiin warra sooressa jaarraa abbaa gadaatis warreen biyya alaa jirtan Dr. Nasraddin Maarree hundinuu maatii keessan irraanfachuun qabdan maali jenna namni hanguma jiru wal gargaara namni qabeenya qabaatee fuulduraan baqatu lafee ol jaalata sooressi jaarraa abbaa gadaa osoo qabeenya guddaa kana qabuuti maatii kiyyaa faayidaan godhu yookaan ammoo bu'aa maatii kiyyaa jalan deema jeeti hawaasa oromootiif jecha qabsaa'e isin arraan tana garuu maatii keessan gargaaruun isin irratti dirqama akkasii bire Dr. Nasraddin akkasumatti illee nama hedduu jira gaa biyya alaa kana maatii keessan gargaaruu qabdan maatii keessan gargaaruu qabdan maaliif maatiin keessan faaya keessanii malee ittiin tuffatamtan yookaan ammoo ittiin dandaatan maatii keessan gargaaruu qabdanii isin jaa horaa bulaa deebanaa inshallah deebineeti isin laalla akkas daawwattootaa fi hordoftoota chaanala waa'een oroodhaa amma qabrii sooressa jaarraa abbaa gadaa daawwannee deemu jirra gaa oromiyaa kutaa 11tti qabrii namayyuu keelama qulxullee isin garsiifna khawaaqa guutuu jeneraal Taaddasaa Birruu maroo isin garsiifna akkasi gaa hono dargaggeeyyan qeerroo watara kana noo jideemu jirti akkasi assalamu alaikum khanne manguddoota hono Badadina. Badadina. Nageenyi badada. Nageenyi badada. Akkasi. Akkasi. Akkasi hono hijirra. Akkasi hanga video biraa wala garuutti gaa bikeeddu isin daawwachiisaa wataruma keessa gandaan itti guddadhee fi akkasumatti illee gaara san hundaa isin daawwachiisa laala gaara san gubbaa shartattee taphachuu turre akkasuma misa gaara ganda gamaati moo kamu gaewa magaalaa watar keessatti mana hospitaala guddaa tokkotu argama hospitaalli kun doktorri isaatis kun asuma akkana gaa doktora anyu sin nyaanati Abdul Nasir Ali. Abdul Nasir Ali jama doktora kizene sininjo khammayya usunta ina khadati sanifu qoricha ammayyisine Jojorratti argamne. Akkasee jechuudha. Damee afran qallo. Waldaan sakeenni nu beeysa. Baasuur yookaan kintaarot. Rakkoo sammuu qabbana. Hasmi kalee rakkoo gadameessa. Faaliji dhukkuba gogaa dhibee gaggaba coobxoo Kallado, geessamo, kanaafi hirqanfuu, gofla, akkasitti dhukkuba shimbirroo, odeeffannoo dabalataa lakkoofsa bilbila, duwwaa 985 84 1691 duwwaa 986 31 14 46 Saniifuu gaa Affallii ta'een geggeessitanii jechuudha. Saniifuu galatoomi. Haa ta'u garuu keessattuu warreen dhukkuba wanta kana maali kaanser kana maal jaaniin goflaa warreen goflaa qabdan nama hedduu jira. Magaalaa Watar dhuftanii asif yaalamuu dandeessanii saniifuu dawaa fi akkasumatti illee baasaruu illee
miillattis namoonni ba'a ta'umsattis iddoo ta'umsaattis namoonni ba'a bakka hedduu nama ba'a asitti dhuftanii yaalamuu dandeessanii kan lammataa ammaas dawaan guddaan kamii goflaa kana maal Kone ana rakkoon qoricha kana wajjin okay dawaaleen isaatis kana qorichi kanneen faadha maashaallah waan kallatonni baastamoo operation gootamoo dawuma kan itanii dawuma itti dibnu jira irraa kutaa jechuudha ibduba deebi'ee jechuudha baasur numa kutaa warra baasuri inni daba baasur namni hundinuu numa qaba garuu sitti hammaata dawa san furannaan ifuma keessa deebi'a hojii nyaatamu jira isini iddoon ciisumsa isaaniitis kunoo kana hotta gaafareedaadha lakkoofsa bilbilaa isinii kanneen jira kunoo waraqaa dhagaatii misu seenuu qomuudha lakkoon qomu kunoo hayyama kunoo waan seeraa alaa osoo hin ta'e waan sirnaan jiru kunoo hayyamni isaatis kana jama ayyama ana raaytis kunoo seera guutuurratti argame hayyamni isaatis kana manni kun mana seera qabeessaati saniifuu akka dhuftanitti yaalamtan akka itti wallaalamtan kabajaan isin gaafannaa kabajamtoota hordoftoota keenya nu faana turaa isin jenna akkasigaa akka dhufanii itti yaalamanis abdiin qaba gaafa dhuftan ammoo chaanaala waa'ee noororraa dhufnee isaarraa dhageenyee iyyatanii isaaf himuu qabdan akkasii akkasii har'aan tana ispoonsarri keenya ka guyyaa har'aan tana mana yaalaa afran qalloo jettee mana yaalaa waldaa qoricha aadaa damee afran qalloo daandiin inni itti argamu karaa koosumii fi gandaajii walakkaa qabrii musliimaa fuula dura akkasii ichitti dhuftanii itti fayyadamuu dandeessanii horaa bulaa deebanaa nagatti sinya nagaatis galatoomii waan ispoonsara nu gooteef. Ayyee galatoomii.